Oromoon Tuulamaa jaarraa kurnaffaarraa eegalee giddugaleessa Itoophiyaa irraa keessa lafa bal'aa qabatanii jiru. Tuulamni ilmaan sadii kan qabu yoo ta'u isaanis Daaccii, Bachoof Jilleedha. Dachiinis ilmaan sadii Galaan, Oboof Soddoo jedhaman qaba. Akka Alamayyoof kanneen biroo bara 2006 ibsanitti jiraattonni Shawaa Bahaa jalqabaa isaan gurguddoon gosoota Oboo, Galaaniif Jilleedha. Lafarra magaalaa Adaamaa fi naannoo isheetti argamu kanarra hortee Tuulamaa keessaa ilmaan Obootu irra jiraataa ture. Ilmaan Oboo aanaa Adaamaa, Karrayyuu fi Fantaallee har'a godina Shawaa Bahaa jedhamu gidduu jiraataa turan. Ilmaan Tuulamaa keessa Oboon lafa bal'aa qabachuudhaan Galaanitti aanee jira. Akka ragaan madda garaa garaa agarsiisutti Oboon ijoollee 7 qaba. Isaanis 7 Oboo, The 7 Oboo yookaan Oboo balbala 7, The 7 Doors of Oboo jedhamu. Kunniinis Gumbichuu, Gullallee, Oborii, Yakkaa, Eekkaa, Diigaluuf Gamuudha. 7 Oboo keessaa Gumbichuun hangafa yoo ta'u Gullalleen ittaana. Qabiyyeen lafa Oboo kallattii afuriin gosa Galaan daangessaa. 7 Oboo Lancitii irraa kaasee hanga Caffee Doonsaa yookaan Ejireetti faca'anii jiraatu. Akka maanguddoonni jedhanitti Oromoon Oboo keessumaa Gullalleen naannoo magaalaa Adaamaa har'a hundeeffamuu ishee dura yeroo dheeraadhaaf jiraachaa turan. Gullalleen damee hedduu qabaachuudhaanis ilmaan Oboo biroo ni dursa.